kan sirraacitu fi yaadadhi maal godhen an sirraacitu maal godhen an sirraacitu si fudheen ajjee koolixa Hayyee ashamaa jirra jirtu hordoftootaa fi daawwattoota irree miidiyaa nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin dhaqqabu jecha arda keessummaa obboleettii keenya Rahama Bakar yookiin ammoo kume qabadhee isin affeeree jira. Eegaa kaa kume affeerraa yookiin ammoo waamicha kabajjaadhaa yeroo beektee kan kee qabdu irraa hinuuf qooddee irree miidiyaa irratti gaafiif deebii godhuuf dhiyaachuu kan keetiif galatoomisiin jedhaa. Obboleettii keenya baga nagaan dhufte. Mee Rahama dubartiin qabsoo keessatti ga'ee guddaa qabdi. Ga'een dubartiin beektee ka qabsoo keessatti qabdu olaanoodha. Amma dhiyeenya kana wanni Oromoo mudatee jiru rakkoo beektee ka ilmaan Oromoo akkuma arma dura ajjeefamuu jiran achi as ammoo hayyuu fi beekaa qaaroo dookumenteerii ija Oromoo ka ta'e Haacaaluu Hundeessaa diinaan ajjeefame. Sababii kanaaf hawaasni Oromoo kan beektee ka biyya keessa jirullee kan biyyoota diiyaaspooraadha ganamaaf galgala bayanii mormii barbaachisuu fi ergaa barbaachisu waliif qooduu jiran. Wanni irraa si gaafachuu barbaadu Oromoon biyya keessattis boo'icharra jira biyyoota alaa kanatti illee boo'icha adda addaa irra jira maaliif obboleessi keenya Haacaaluu Hundeessaa diinaan nurraa wareegame torban darbe keessa jechuudha. Eegaa san sababeeffachuun biyya keessatti illee wareegamni hedduun godhamee jira. Biyya alaa kanatti ammoo mormiin adda addaa adeemsifamuu jira jechuudha. Mee jalqaba ka biyya alaa kanarraa inni waan si gaafadha. Oromoon biyyoota adda addaa irraa mormii godhuu jiranii keessattuu ammoo biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton Kalgaarii keessatti akka Kanaadaatitti mormii godhuu jiran. Mormii kanarraa mee hawaasni Oromoodhaa yeroo isin mormii gootan hawaasni Oromoo mootummaa biyya Kanaadaa irraa maal eega? Hawaasni Oromoo mootummaa biyya Kanaadaa irraa wanni inni eegu akka mootummaan biyya Kanaadaa dhaabatee mootummaa abbaa irree kan mootummaa uummata Oromoo lafarraa fixaa jiru kan mootummaa uummata Oromoo irratti jenosaayidii uumee yeroo ammaa sababa Haacaaluu Hundeessaatiin namoota hedduu ajjeesee namoota hedduu hidhatti guuraa jiru kana akka inni hin gargaarre fandii waggaatti doolaara miliyoona yookaan yeroo garii akka depend on the budget waan jedhantu jira. Akka doolaara Kanaadaatitti osoo hin taane akka doolaara USAtitti gara biliyoona 45 yookaan 46 faatu kennamaaf. Itoophiyaaf jechuudha. Itoophiyaadhaaf. Okay. Amma wanni biyya kana Edmonton illee tahee Kalgaarii illee tahee walumaa galatti communitiin Oromoo Kanaadaa keessa jiru wanni inni mootummaa Kanaadaatirraa eegu akka mootummaan kun mootummaa Itoophiyaa kana fandiin goone fandii duraan godhu akka irraa dhaabu barbaadna. Maaliif fandiin isaan godhan kuni biyyatti ergamaa jira. Mallaqni biyyatti ergamu kun qawween bitamee ilmaan keenya lafarraa fixaa jira jechuudha. Sababii kanaaf sappoortii mootummaa Itoophiyaaf godhamu akka dhaabbatu akka irraa dhaabbatu barbaanna. Maaliif nuti biyya kana keessatti paaspoortiin keenya gahimu Itoophiyaadha. Akka Itoophiyaatitti galii taaksii nurraa fuudhama jechuudha. Sitiziina Kanaadaa taanee akka Kanadiyaanitti cheekii keenya ka argannurraa taaksii muramutu jira jechuudha. Mallaqni amma biyya mootummaadhaa ergamu kuni mootummaan kiisii ufiitii baasee mootummaa Itoophiyaa kana gargaarutti hin jiru. Mallaqni inni Itoophiyaatti ergaa jiru kuni mallaqa andalage mallaqaati dalayte. Mallaqa uummanni Oromoo walumaa galatti uummanni lammiin Itoophiyaa biyya kana keessa jiru dalageetu indirectly deemee mootummaa Kanaadaa jira jechuudha. Malee mootummaan kun kiisii ifii keessaa baasee mootummaa Itoophiyaa kana gargaarutti hin jiru. Yookaan mallaqa kana printi godhee akka mukaa baalaa mukarraa buqqisee mootummaa kana ergutti hin jiru. Mallaqni kiyya ji'atti narraa muramu sun kana booda akka Itoophiyaa hin dhayne barbaada. Akka Itoophiyaadhaaf hin ergamne yeroo daddaffitti fandiin Itoophiyaaf godhamu akka mootummaan Kanaadaa dhaabu barbaanna. Wanni guddaan godhamuu qabu tokko kana jechuudha. Itoophiyaa fandiin irraa dhaabate jechuun Itoophiyaan lafa jala lixxe jechuudha.
ji'a sadii dura mootummaan Ameerikaa Donald Trump gabaasee ture waa'ee fandii Itoophiyaa godhuu irratti. Ani kana booda Afrikaa guutuutti hin gargaaru waan ji'u bahee dubbatee jechuudha. Fandii shilingii tokko ji'a Oogustii irraa jalqabee shilingiin tokko Afrikaa guutuutti hin dhayxuuf jedhee murteessee jira. Maaliifi wanni ofii qaba jechuudha. Murtii mataa ofii qaba waan murteesseef isatu beeka. Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffatee osoo hin taane Afrikaa guutuu irratti xiyyeeffatee jechuudha. Afrikaan akkuma jirtuttu gargaarsa irratti hirkattee jiraachaa jirti. Biyya silaa uf gargaartee uf jijjiiruu dandeettu kontinentii of gargaartee saba isiillee gargaartee uummata isiillee gargaartee if jijjiiruu takka taate biyyoota biraati irratti hirkattee jiraachuu jirti. Hayyee meeqamu gamanumaan mallaquma lammiin Itoophiyaadhaa kan biyya irratti hacuucaan osoo irra ga'uu biyya irraa baqatee lammii biyya sadaffaa argatee erga biyya kana dhufanii biyya kanatti ammoo dalagaa uummanni beeytee ka Itoophiyaadhaa dalagee mootummaan biyya kana ammoo san irraa fuudhee biyya Itoophiyaatiif galchaa. Exactly. Ya kanaafi mootummaan kun lammii biyya keessa jiru ka Itoophiyaadhaa kabajjutti hin jiru guyyaa guyyaadhaan uummata keenya ka irraa dhalannee ka irraa beeytee ka guddanne san nurraa ajjeesuu jira. Kanaafuu sappoortii godhuun hin barbaachisu mootummaan kun diktaateera jettanii already himtanii jirtan addunyaatti. Ani amma akka nama mataa kiyyaatitti akka dhuunfaatitti iimeelii gama kiyyaan akka nama tokkootitti akka dhalattu Oromootitti iimeelii mataa kiyyaan kophaa kiyyaan individually barreessee wanni MP ganda kiyya bulchutti ergettu jira jechuudha. Iimeelii masanii namoota naannoo kiyyaa jiran MP naannoo kiyyaa Westi jiranitti iimeelii san ergee iimeelii kana koppii godhaati xalayaa barraa'e kana bakka edit godhaati maqaa keessan itti barreessa MP kanatti nu ergaa jenneen maaliifi amma Edmontanii kana keessatti nu hundinuyyuu member of parliament mataa ofii qabdi naannoodhaan jechuudha. Westiinis ka ofii qabdi Eastiinis ka ofii qabdi nu hundinuu North South Zealand akkasumatti mataa ofii qabdi jechuudha. So kaganda kiyya jiru sun konservatiiviidha. Isa sanitti barreessee xalayaa erge namoota naannoo san jiranillee iimeelaan itti ergee waan kana koppii godhaati maqaa keessatti guutaa itti erga. Akka nama tokkootitti dhaynee nama kana dubbifnee yoo dandahame wajjii gatteenee haasawaa gochuu akka dandeenyutti cimuu qabnaa jedhee itti erge. Kabiraa ammallee TV Global National fi CTV News illee akka dhuunfaa kiyyaatitti iimeelii itti erge jechuudha. Maaliifi TV keessan irratti bahee waan dubbachuu barbaadutu jira carraanaaf kennaa jedhee isaan gaafadhe. Laallee yeroo murteeffannee sitti deebinaa naan jedhan san booda natti hin deebine sanuma irratti usuu hin qabu ammallee iimeelii biraa maaliifiyyuu rakkoo kiyya ka himatu ana jala buutee yeroo rakkoo kan kee himatu miidiyaa addunyaa irratti argamu yeroo barbaaddu rakkoo kan kee jala seentee amma jala deentee qottee haga falli itti bahutti haga fala sanitti baatutti jalaa hin haftu jechuudha. Kanaafuu ani yaada dhimma kiyya ibsachuudhaaf itti deddeebi'uu qaba. Waan jiru iimeelii itti deddeebisee ergaa jira. Maybe guyyaa tokko inuma naa feeran jedhee abdadha. Dhugaadha. Akkuma arguu jirru dhimmi rakkoo Oromootiif ajjeefamuun obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaadha. Kan mootummaa Abiyyi irratti wanni godhu ni jiraayi. Dhiibbaan tokko ka inni uummata Oromooti irratti fidu ka addaan jiru waan amma irra deemu jiru. Bulchiinsa Abiyyi biltsiginnaa irratti. Biltsiginnaa irratti wanni inni fidu waa hedduu jira. Yoo haala kanaan itti fufe yoo Oromoon biyyaallee haala itti jiru kanaan itti fufe jijjiiramni guddaan ni dhufa jedheetiin abdadha. Maaliifiyyuu ganama galgala akkanatti itti fufuu hin danda'u mootummaan. Ififataa jechuudha. Already ififatee ka qabatuu fi ka gadhiisu wallaalee jira. Namoota adda addaa fa'aa biyya alaa ergee akka Lammaa Magarsaa fa'aa Abiyyiin wal dhabeeti deemiti Oromoo diaaspooraa fa'aa narraa qabi jedhee waan akkasii fa'aa olola akkasii fa'aa hanga bahuu jira. Kuni maal garsiisa?
give up one faranjiin jettu ififatee dhiisuu jechuu si galee karaa dabsachuu miidhaan guddaan inni itti fidu yoo akkanatti itti fufu taate Oromoon kana booda gajjachuu baatee ka itti fufu taate bilxiginnarra miidhaa guddaa gaha miidhaan tokkoffaa Mottuumaani Abiyii finally resign gochuusa resign godhee mootummaa irra jiru kana gadhiisu suni miidhaa in dhufa eventually deeme waan irra gahuuf ta'u lammaffaa ummanni Oromoo isuma kana deeme akka Gaddaafii Mama Gaddaafii Liibiyaa revolutioniin ijoollee Liibiyaadhaa daaraa goote sani revolutioniin Oromoo protestii nama biyya keessa deemu jiru kun deeme Abiyii Ahmed daaraa gochuun isaa hin oolu kana booda uummatta akka ani wanni an shakkii qabu hin jiru jechuudha sadaffaa yoo baqatee biyyaa bahe carraa sadan kanarratti fayyadamee biyyaa bahuu ni danda'a maaliif uummanni Oromoo jalaa hafuutti hin jiru hin arga dhumti bilxiginnaa barana ta'uun kun numaraafuu objuu ta'uu hin qabu waan adii dirree jiru waan arginu jechuudha amma beeytee bakka takkasii tuqa dhufaatiin bilxiginnaatu kaleessa dhiiga ilmaan Oromootiin malee waraanee waan ofii seenee miti waggaa lama keessatti Oromoon obsitee eegdee gaafiin Oromoo kan waggaa 150 laakkaa'u nafxanyaan lafarraa buqqiftee nafxanyaan ajjeeftee dhaloota ammaa kana geenye dhaloota ammaa kana keessatti illeen akki Oromoon xiqqoo hafuura deeffadhinnaa laata jedhee osoo eegu ammallee ilmaan Oromoo ajjeesuutti eegalee jechuudha Wallagga keessatti namni ni du'aa Gujii keessatti ni du'aa ji'a darbe keessattuu Baaleen keessatti illee namni hedduun ajjeefamee jira namni keenya akkuma ajjeefamee jechuudha kanaafuu dalagaan Abiyyiitiif gochi Abiyyi kuni akka seera mootummaa idil addunyaa yookiin ammoo World Court kan jedhamu san irratti dhiyaachuu beektee ka akkamiin danda'amee wanni sun meena naatu dhime Akkitti Abiyyi dhiyaachuu ni danda'u especially amma Abiyyi World Court irra dhiyaachuun isaa waan hin oolle maaliif ka achisa kaa'elleen qeerroo akkaatuu jette ka Abiyyiin achirraa buusulleen qeerroo ka achirra isa kaa'elleen uummata Oromooti ka achirraa isa buusulleen uummata Oromooti gaafa achirraa bu'e akkuma har'a achirraa bu'een harduma koortiin dhaabbatu harduma bu'ee har'a koortiin dhaabbatu biyyi mootummaa godhatti mootummaa argatti yeroo mootummaa argatte san booda warra waan kan investigate godhu jira jechuun human rights ka Amnesty International warra kanatu waan inni haga har'a dalage wanni amma uummanni Oromoo kompiitararraa Facebookarraa Twitterarraa miidiyaarraa facaasu kuni harka isaanii jira jechuun already gaafa research gochuu jalqaban gaafa investigate gochuu jalqaban wanni kun hundi itti gadi baha so namichi kun Nobel Prize maali jaansan addunyaa tahee kana hunda godhuun isaa waan wal faalleessu waan tahee fi waan kana wal bira qabanii ilaalanii fuudhanii mana murtii dhiyeessan akkas kun waan hin oolle waan hin shakkame hinaaftu yoo nuti uummanni Oromoo akka inni dhiyaatu hin barbaannu eega inni hangoorraa bu'e nuuf gahaanu angomarraa isa buusuuf qabsoofnee amma inni hangoorraa eega bu'e namni biraa bakka nuu bu'e kalaas hin feenu jee uummanni Oromoo yoo miila jalaa deeffate ifirraa nagayaan jiraata kanaafati jiraan nutti Kanaadaa keessa jechuudha yookaan ammoo uummanni Oromoo inni mootummaarraa bu'e jaanii jalaa hafuun qaban haga inni mana murtii dhaabatutti kissiin yookaan gartee himannaan jalaa dhaabatuun qabu. Mee wanni amma beektee ka uummanni Oromoo dalaguu jira hojjechuu jirani. Erga Haacaaluun ajjeefame dhiigni ilmaan Oromoodhaa hedduu dhangala'ee jira. Dhiiga ilmaan Oromoo kana faana balleessuuf jecha ammoo neetworkii guutumaan guututti Oromoon diiyaaspooraadhaa qeerroo hundisitee qeerroo akka ijaartee qeerroo akka hidhachiistu qofaadha. Qeerroon keenya armaan booda akka harkatu waan nuti. Exactly. Hayyee obboleettiiti Yaraamaa galatoomii yaada bareedaa naa kaafte yaadni kun beektee ka akka Oromoo hedduuf yookiin ammoo namoota hedduu beektee ka dhaqqabee takka biyyoota alaa keessa jiran maal godhuu qaban faayinaaliin isaanii maal ta'uu qaba? Diasporaan biyya ormaa keessa jiran you know they don't have to give up.
wanni guddaan ani ummata keenya ka diaspora jiruuf dhaamu they don't have to give up jechuun hifatanii homaa bu'aa buusuu hin dandeenye homaa gochuu hin dandeenye jedhanii hifatanii mana galuu dhabu jecha takka yoo nama ollaa keetiitti waa'ee dhimma amma biyya keessa deemaa jiruu kanarraa jecha takka nama tokko guyyatti nama tokkoof yoo ka ibsuu dandeettu taate ati jijjiirama yookaan bu'aa tokko buuftee jechuudha. Akkasi mee ammalleen Haacaaluun akka intala Oromoo takkatti Haacaaluu eenyutu ajjeesettee shakkite? Ani gaa akka nama Oromoo tokkotti dhugaa Haacaaluun harka mootummaatti du'e jedheetiin shakka. Shakka yoo osoo hin taane definitely kuni waan beekamu. Waan beekamu mootummatu ajjeese. Mootummatu ajjeese jedhee waan ufii kiyyaa beeku waan ani itti amanu. Ana qofaa miti. Ijoolleen tiyyadeen jechuudha. Oromoon guutuun akka karaa mootummaatiin shirri kun xaxamee mootummaatiin Haacaaluun ajjeefame kun waan ifa jiru. It's not a dream. Haacaaluun qabsoo Oromoon beektee ka goote keessatti nama membera ta'ee gama aartiitiin illeen haa ta'u gama beektee ka barbaachisuun ilma Oromoon ija tokko ta'ee qabsoo adda addaatiin beektee ka daandii agarsiisaa jiru keessaa Haacaaluun nama tokko artistii Oromoo jaalatamaa kabajama isa dhabuun ammoo Oromoon akka ija dhabdeetitti Oromoon yeroo ammaa kana ijatu jalaafatee jira eegaa Oromoon amma gumaa isaa yookiin ammoo dhiiga isaa deebisuuf maal godhuu qabdi Oromoon biyya keessaatis ka biyya alaallee Oromoon gumaa Haacaaluu baasuuf wanni isiin godhuu qabdu tokkoffaan nama ajjeesuu irratti xiyyeeffachuu miti bakka hidda bakka ajjeechaan Haacaaluu hundeessaa irraa baate nu hunduu hin beeku waan gana eenyutu ajjeese jennee ganda keessa deemnee barbaannu miti kun waan ifa galee ifa jiru hin beeyna kuni waan you know waan akka objuu tokkoo miti waan dirree taa'u tokko waan ijoollee akka ijoollee karameellaatti kennanii sossobanii waan adda addaatiin nu sossoban sanii miti so wanni diaspora wanni irratti fokas gochuu qabu qabsoo itti jiru kana isumarratti fulleeffatee itti fufuu qaba olola adda addaa olola kijibaa ka mootummaan guyyarraa ajandaa godhee fi gabbaasee ummata Oromootiin burjaajessu akka ummanni Oromoo dhiigni Haacaaluu hundeessaadhaa hin barbaadamne hifatee mana galu godhu kana ajandaa mootummaa san fudhatanii ajandaa saniin naggaduu haadhiisanii. Yaa bareedaadha Oromoon ka biyya keessa jirus haa ta'u ka biyyoota adda addaa keessa jiru mootummaan ummatuma Oromoo kana yeroo gara yerootitti biizii godhaa ture ajjeechaan immoo hin dhaabbanne ilmaan Oromoo irraa ji'oottan darban keessaa nama lama sadiitu beeytee ka ajjeefame irratti dubbachuu turre ilmaan Oromoo illee guutumaan guutuutti haala kanarratti mormii adda addaa godhuu turanii ሃይማኖት badhaadhaa intalli Tukur Ambassaa keessatti ajjeefamte takka Muhammad Said Harargee keessa ajjeefame bineensaan nyaatamee lama akkasumas Iluu Abbaaboor keessatti illee barsiisaa yuunivarsiitii tokkos ni ajjeefame hayyuu qaroo beektee ka hawaasni barbaadu hawaasa beektee ka tajaajilu mootummaan kun ajjeesuu jira durilleen bara beektee ka dargiis haa ta'u baroottan bulchiinsa Empire Itoophiyaadha ilmaan Oromoo yeroodhaa gara yerootti osoo ajjeefamanii as gahan amma kunillee ilmaan Oromoo ajjeesuu keessa darbee qaroo beektee ka harkaa situ 4 kiiloo saniifuu aane jedhee weellisee hojjete san galaafate Abiyyi. Kanaaf ummanni Oromoo yeroo ammaa kana gaaratuutti jige ijatu badee kanaafuu qabsoon beektee ka amma eegalamte tun akka galmaan geetu dhiigni Haacaaluu hundeessaadha dhiigni Haacaaluu hundeessaadha ummata Oromootiif akka beektee ka bilisummaan akka beektee ka goolabamu qeerroon biyya keessaas haa taatu qeerroon biyya alaatii fi diasporaalleen jabaatanii qabsoo akka itti fuufanii naan jette galatoom mee maalii fi Haacaaluu magaalaa Finfinnee keessatti awwaalcha dhooganii gara Amboo dabarsan Haacaaluu wanni magaalaa Finfinnee keessatti awwaalcha dhooganii gara Amboo dabarsanii fi ummata kanan beeytaami yoo waan takka faana balleessuu barbaadan
wanni ajandaa si baasan topiika si kennan akka faranjiin jettu san. So maal jaambeete Hacaaluutu osoo hin du'in dura osoo lubbuun jiru gaafa du'e Ambootti na awwaalaa jee dhaammatee jaan si galee. Hacaaluuni osoo gaafa du'e Ambootti na awwaalaa jee dhaammate akkuma madraki irratti bahee si galte wanni 4 kiiloo situ aanee jee isaaf wallisu san qeerroo jirtu jee Oromoo follisu san akkuma nu Finfinneen teessanii ka'a falmadhaa waliin falmannaa nuun jee usanii achirra bahee hima jechuu uummata Oromoo duratti gaafa du'e Finfinneetti nan awwaalina Ambootti na awwaalaa jee himataa jechuu maaliifi Hacaaluu Hundeessaa qabsaa'eef Finfinnee akka nuti dhuunfannee handhuura keenya godhannee harka galfannuuf malee Amboof hin qabsoof. Hacaaluun kan qabsaa'eef Ambootti awwaalamuuf miti yoo du'e Finfinnee sanitti awwaalamuuf duuti tiyya qabriin tiyya asaa taatu jechaaf gurbaan sun akkasitti qabsaa'ee lubbuu ofii itti dhabe jechuudha. Kuni taayitaa isaan baasanii akka uummanni Oromoo kijibaan qaama dhiqatee waan isaanii irraanfatuuf ajandaa kana fidan uummata Oromootiin burjaajessuuf dhaberaa yoo Finfinnee keessatti awwaalanii uummanni Oromoo Finfinnee garagalchaa Finfinneettu diizaaster tahaa Finfinneen garagaltii Finfinneettu iyyuu gartee dakkanii yoo malqiyaamaa san taati jaanii sodaasanii fi reeffasaa achii baasanii Ambootti awwaalanii jechuudha. Uummata Oromoo sunillee hin dhaabne haga amma itti fufuu jirti. Qabsoon isaanii itti fufuu jirti. Yoo dandayame reeffi Hacaaluu uf duraaf achii bahee Finfinneetti galuun isaa waan hin oolle. Hayyee galatoomi dhugaadha Oromoon yeroo birmadummaaf bilisummaa aartist yookiin ammoo qabsaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaatti wareegamaniif bakka fedhellee haa ta'u bara kamittillee haa ta'u Oromoon yeroo abbaa biyyaa taate Hacaaluu Hundeessaadha siidaan isaa akka Oromoon itti barbaadu akka Oromoon itti hawwitetti ni ijaaramaaf jettee jirta galatoomi. Inni beektee kaata dhumaan si gaafadhu Hacaaluun erga ajjeefame torbaan tokko jala ta'ee jira. Torbaan tokkoof waa guyyaa ta'ee jira. Torbaan lama ta'ee jira. Torbaan lama keessatti lubbuun ilma namaa hedduu ka wareegame. Keessattuu Hacaaluun Hundeessaadha ka ija Oromoo ta'e. Mootummaan beektee ka inni ajjeefame guyyaa sadi keessatti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ajjecha Hacaaluu keessatti Shanee fi TPLF dha jedhee dubbatee ture. Mee wanni kun akkam maal si fakkaate? Hedduu na kofalchiiste murteessa. Dhugaa ni beektu duraani adda bilisummaa Oromoo waan inni ajjeese maal gooti beekta mootummaa wayyaane duraani. Dur guddisa isaanii isaan guddisa bilisiginnaan guddisa mootummaa wayyaaneetiimi yookaan diqaalaa mootummaa wayyaaneeti beekta. Akkas. So maal godhan beekta duraan yeroo adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu barbaadanii baadiyyaa dhufanii mana qotee bulaa guban yookaan ammoo iyyuu loon qotee bulaa kana ajjeesanii summii itti kennanii fixan yookaan beera haadha warraa addi bilisummaa Oromoo qabu jalaa fuudhanii jalaa booji'an maal jaantuu boyta kana beekta adda bilisummaa Oromoo kana god adda bilisummaa Oromoo san god adda bilisummaa Oromoo san ajjees kabiraadhiisi dalayduu isaanii dalayduu mootummaa biiroo isaanii keessa dalayduu ufuma ajjeesanii adda bilisummaa Oromootu ajjeesee jedhanii adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessanii jechuudha. Duraanuma raayyuu ka'ee namni Oromoof qabsaa'u maqaan isaa hin tolu maqaan isaa badaatuma deema jechuudha. Wanni amma isaan Shanee akkana godhee Shanee maalii godhe hayya eega Shaneen akkana ka gootu taate itti gaafatamaan Shanee Daawud Ibsaa kunoo nagaa Finfinnee keessa taa'an jiru Jawaarii fi Baqqalee Garbaa wayii itti gaafatamtuu adda bilisummaa Oromooti maaliif hidhamarre eegaa adda bilisummaa Oromoo Hacaaluu ka ajjeesu taate maaliif Daawud Ibsaa hin qabini Jawaarii fi Baqqalee Garbaa qaban. Kuni waan hin fakkaanne waan isaan ittiin deeman kijiba isaan ittiin Oromoo wal afaan fidan Oromoo walitti garagalchuuf akka Oromoon isaan irraanfatte bilisiginnaa fi OPDO irraanfatte ofii walitti garagaltuuf
shaaneetti garagaltuuf yookaan ammoo qarqaarsa adda bilisummaa Oromoo amma daggala keessa jiru jaalmarroo godhamu akka Oromoon dhaabduuf. Kuni taayitaa isaaniiti hin beekna kuni kijiba isaaniiti wanni shaneen ajjeette wayii hin jirtu jarumata ajjeesse kun waan dirree taa'u waan. Amma Adaanech Abbabee ganama miidiyaa isaanii irratti waan dubbatteetu jira. Nama sadiitu ajjeese nama sadi keessa nama lama qabannee jirra. Namni tokkochi ammoo barbaadamaa jira jette. Namni lamaan suni Haacaaluu ajjeese hangamitti manni murtiidha. Prosesii kana keessa hunda darbee akkamitti akka Haacaaluu hundeessaadhaa ajjeesan hubatanii nama san dhiyeessuu danda'an. Torbaan lama keessatti investigee goote namoota Haacaaluu hundeessaa ajjeesan kun oibalutti ajjeesse lama qabne tokko ammoo barbaadu jirra. Isiitu telefoonaan warra kana walitti hidhuu turere. Akkas. Egaa amma nama lama qabne tokko barbaadu jirra jette qindeessitummaan ajjeecha Haacaaluu hundeessaatu isim maal gootaa fagoodhaita akka ofii ajjeesan dirree baaftee himuu jirtii baa. Nama lama qabne ka sadaffaa barbaadu jirra eega isiin jette qindeessituun telefoonaan ummata kana walitti hiitee ebalu bakka kana dhaqi bakka san dhaqi qawween dhaye akkas godhi jetteen iyyuu isi nama biraa maaba isiinuu kirminaala. Ya kanaafu manni murtii biyya keessaa yookiin ammoo Itoophiyaadha seera qaba adeemsa yakka tokko itti barbaadee qulqulleessitu jira. Haacaaluun hundeessaa erga ajjeefame torbaan lama jala seenuu jira. Torbaan lama kana keessatti namni nama tokko ajjeese hangam akka barbaadamee beektee ka ifa bahu isaanummaan haa beekan malee nu hin beeku. Kanaafu kallattimaanuu dhimma kana keessaa Oromoon kaleessas akka harka keessaa qaban nama beektee ka hin fakkaanneef nama beektee ka Haacaaluu ajjeesuu hin dandeenye tokko qabanii Haacaaluu kanatu ajjeesedhaniit akka dhiiga isaa beektee ka karaa balleessuuf ta'an Oromoon hedduu kanarraa ni beekan. Absolutely barachuu qabu. Ya Oromoon kanarraa illee barachuu qabanii jechuudha. Kanaafi amma Oromoon gabaa lagachuu daandii cufuu gahaa miti. Maaltu itti dabalamuu qaba? Gabaa lagachuu fi daandii cufuu qoftiin gahaa miti. Oromoon Finfinnee dhayxee bakka bishaan Finfinnee ittiin seenu sani hiddatti ciru. Amma isaan laal wanni nuti itti garaagarummaa qabnu fi gurraachi Ameerikaatii fi Oromoon nuti biyya teenya irra qabsaa'uu jirra. Biyya teenya fudhachuuf biyya teenya qabsaa'uu jirra. Biyya teenya irratti bilisummaa haa argannuuf qabsaa'uu jirra. Gurraachi Ameerikaa garuu biyya isaatii miti. Alarraa itti dhufe baqataadha. Si galtee biyya itti baqataa tahe tanarratti lubbuun teenya nuufaa kabajamtuu biyyilleen teenya lubbuun teenyallee nuufaa kabajamtuu jedhaniitiin akkasitti waan meeqa caccabsanii waan meeqa guban. Amaaratu akkasitti nutti jira jechuudha. Si galtee. Kanaafuu nuti waan gabroonfataa nu godhe. Obsilleen daangaa dabre kana booda Oromoon mataa gadi qabataa asiin ufinnatee asiin keessaa baasan dhaga'uun kana. Kanaafuu bishaan Finfinnee seenu san murtee qeerroon wala bishaan ibsaa wala magaazina mana nyaataa wama ilma namaa jiraachisu qotiyyoon gafarsa ammeen nulee mataas injiraan ajjeesa ammeen nulee mataas injiraan ajjeesa magaalaa qabsoo ibsaa adeemsuu dandeetti. Akka duraan gartee uummanni Oromoo hidhate sanitti qeerroon osoo ka hidhattu taate murteessa torbaan takka nurraan fudhatu bilisoomuuf. Akka dur Oromoon itti hidhattee qabsoofte sanitti osoo qeerroon ka hidhatee qabsaa'u taate torbaan takka fudhatu nuti bilisoomuuf.
akka qeeroon hin hidhanne afaan qawweetitti hidhamannuu jaaniitiin kanaan dura warra hidhateyyuu hiikkachiisanii jechuudha. Amma ammoo yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo daddafaa biyyilleen teenna lubbuun teennallee nuufaa kabajamtuu jaaniitiin akkasitti waan meeqa caccabsanii waan meeqa guban amaaratu akkasitti nutti jira jechuudha. Dhugaa kee galtee kanaafuu nuti waan gabroonfataa nu godhe obsilleen daangaa dabre kana booda Oromoo mataa gadi qabataa asiin finnate asiin keessaa baasan dhaga'uun kana. Kanaafuu bishaan Finfinnee seenu san murtee qeerroon wala bishaan ibsaa wala magaazina mana nyaataa wama ilma namaa jiraachisu wama nafxanyaa jiraachisu hunda daaraa godhu. Egaa ka ilmaan Oromoodhaa qabsoon irraa maahiidhaa daandii qofaa fi yookiin ammoo magaalaa irraa wanna jechuu miti qabsoo guutumaan guututti bakkaan gahuuf ibsaa gabroonfattoota irraa beeytanii muruu maaliif ibsaan sun maddii Oromiyaa keessa bishaanis Oromiyaa keessa waan ta'eef Oromoon yoo barbaade bishaanis ibsaas dhooggattee gabroonfattoota yookiin ammoo warra isin ajjeesuuf deemu san agabsuun salphaadha. Qabsoon bifa kanaan bifa salphaatiin deebi'uu ni danda'a jechuudha. Rama tarraa xumuraan si gaafadha. Oromooni biyya qaba. Of course. Biyya isaa keessa gabroome. Of course. Mootummaan kuni humna qaba jedhee hidhatee ijoollee Oromoodhaa yookiin qeerroo hedduu ajjeesuu jira. Mee qeerroon tuni akkamitti humnoofamtee waa beektee kaa qabattee ofirraa deebisuu dandeette? Akka duraan gartee uummanni Oromoo hidhate sanitti qeerroon osoo ka hidhattu taate murteessa torbaan takka nurraan fudhatu bilisoomuuf. Akka dur Oromoon itti hidhattee qabsoofte sanitti osoo qeerroon ka hidhatee qabsaa'u taate torbaan takka fudhatu nuti bilisoomuuf. Akka qeerroon hin hidhanne afaan qawweetitti hidhamannuu jaaniitiin kanaan dura warra hidhateyyuu hiikkachiisanii jechuudha. Amma ammoo yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo daddaffii kana keessatti yeroo connectioniin garagaraa muramee namni warra biyyaatiin communicationin dhabame kanatti qeerroo hidhachiisuun ulfaatee jira. Yoo duraan lafaa qabaatanii magaazina qabaatanii akkasi fuudhanii ka'anii qawweessan hidhatanii dhugaa hin qabnu harka duwwaa lolaa jiran harka duwwaa rasaasa fuula dura dhaabbataniitiin loluu jiran nuti asii gaafa roobaa gabbaanee hiriiran goonu maaliif rooba sodaan roobi nu jiisaree torbaanitti guyyaa takka hiriira warri magaalaan jiru kun wayita kaammaan baan maaliif achi jala galaniitiin yoo bu'aa buufna ka jennu taate warra biyyaa qofa irratti ilaaluu miti wanni torbaanitti guyyaa takka nuti asii godhu jiru kun gahaa miti especially amma yeroo ammaa kana Oromoon diaspora keessa jiru taayimii yeroo hedduu qaba jechuudha. Yeroo qabu kanatti fayyadachuu qaba. Chaansiin laman deebitu. Carraan laman deebitu carraan takkattiin sun si dabartee jennaan waggaa meeqa naannoofteetiin sirra dhufti. Carraa hedduu argannee carraa hedduu uf dabarsine. Carraa amma qabnu tan uf dabarsuu hin qabnu. Qawwee hin qabnuu miti garuu mataa hin qabsaa'u. Warra biyyaa qofa dhumuu miti nutilleen yoo dandahame haga lubbuun teenya baatuttillee maan taane rooba sodaannee aduu sodaannee mana galuu gaafa sa'atiin nu mijaa'e qofa gabbaanee hiriira bahuu kanaa miti ganamaa galgala yoo dandahame achi dhaabatanii nama shammaan taane lallabaa oolanii bu'aa takka fidanii galu. Hayyee Rahama Bakar galatoomii yaada bareedaa naa kaafte. Mee amma ergaan irraa maahiidhaati qabdu ilmaan Oromootiif akkasumas dubartoota Oromoo ka biyya keessaatiif kan biyyoota alaa keessa jiran keessattuu mee gaheen dubartoota maal ta'uu qaba qabsoo kana keessatti? Gaheen dubartoota waan gahee dubartoota baay'ee
solo shirani isado orsi sadi akka sirrace tu fiada goden sirrace qabina gabaha namatti dabalama guddaan dubartii shamarran keenna dhaamu barmoota ki education is the key of everything at foranjin yo barmoota qabaatte hulaa cufaa hunda seentee banuu dandeetta barmoonni gaariidha ilmaan teessanillee fayyaduu dandeettanii ufis fayyaduu dandeettanii boru bakka takka gahuu dandeettanii saba keessan waan tokkoon gargaaruu dandeettanii qabsoo keessatti illee hirmaannaan keessan cimuu qabaa irra guddaa garuu barmoota. Yaa barnootni bu'uura barnootni yoo hin jiraanne namni waa socho'ee hin danda'u keessattuu biyya guddate keessatti baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef dubartoonni teenya walitti dhuftanii wal gaafatanii wal hubattanii oromummaas cimsitanii akkasitti gama barnootaatiitti illee akka jabaattan erga Rahama Bakariiti. Ni amma beektee kaati hawaasa Oromoo biyya keessaatiif hawaasa Oromoo biyya alaa akkasumas qeerroo beektee ka fuulduratti diinaan beektee ka wal qabeeru kanaaf ergaa akkamii qabdame? Ergaan ani qeerroo biyyaatii fi qeerroo diiyaasporaatii fi uummata Oromoo walumaa galatti ergaan ani isaanii qabu tokkoffaa duuti Hacaaluu Hundeessaa tun Oromoo duraan addaan faffaca'ee bakka jiru waliin beekne hunda wali qabdee wali fidee jirti. Wanni itti Oromoon amma tolte akkana tokkoomanii tokkummaadhaan gabbahuu kana yoo jaalataman Oromoo biratti yoo jaalataman akka Hacaaluu Hundeessaa yoo jibbaman akka Abiyyi Ahmed akkas jaalatamuu yoo barbaadde akka Hacaaluu Hundeessaa qabsaa'ii qeerroon biyyaa tahee tara asiillee taate Oromoo walumaa galatti yoo Oromoo bira jaalatamuu barbaadde akka Hacaaluu Hundeessaatitti qabsaa'ii osoo yoo keetirratti Oromummaa keetiin Finfinnee irratti wareegan. Kanaafuu hawaasni Oromoo guutumaan guutuutti qabsoo isaa jabeeffatee bilisummaaf birmadummaa Hacaaluu Hundeessaatti wareegamisan gadi dhaabuu qaba. Gadi dhaabuu qaba. Hacaaluu Hundeessaa argame. Manatti deebi'uu hin qabdanii akkuma tokkummaa hadduuti Hacaaluu Hundeessaa tokkummaa uummata Oromoo labsite uummata Oromoo tokko goote kanatti yoo gadaa fi gadadoo amma keessa jiru kana keessa dabarellee akkasumatti wal jabeeffadhaa wal qabadhaa waliin gaara bahaa kanu. Yaa mee ka amma haati Hacaaluudha akkasumas abbaan Hacaaluudha ilmaan Oromoodha dinqisiifantoonni jaalattoonni Hacaaluudha nuis qalbiin nu cabee hagadhaa yaadaa fi gaddara jirra. Mee maatii isaatii fi dinqisiifattoota isaatiif hoo maal jetta? Ilmaan Oromooleen mana akka beektee rasaasaan ajjeefamanii gaddara jiranii isaaniin hoo maal jetta? Dhugaa Rabbii haadha taatee ilmoo awwaaluuni hedduu namatti ulfaata. Waan hedduu nama gaddisiisu, waan hedduu garaa nama nyaatu jechuudha. Maaliif nama ilmoo qabu ilmoon tiyya suni gaa isiin akkana dura duutuun fedhuu fi dura du'uu fedha malee. Ani ilmoo tiyya awwaaluun barbaadu akka ilmoon tiyya na awwaaltu barbaada malee. Maaliif gurbaan kun kichu ganaa lafaa deemu jira, ganaa lafaa dhufu jira. Waa hedduu uummata isaatii godhe uummata isaatii godhuufis karoora qaba jechuudha. Haati kamuu madaa haati Hacaaluu Hundeessaa itti jirtu madaa
haati Hacaaluu Hundeessaa qabdu Oromoon kamuu hin qaba jechuu hin danda'u. Maaliif haadha dhalte ilmi isii du'an taane du'e garuu hin boontille itti isii boonsalle ilmi isii saba isii biratti akkanatti jaalatamee addunyaan kun guutuun ilma isiitiif dhaabachuu dhiiga ilma isii barbaaduun kuni isii gammachiisa madaa isii san isii fayyisaa jechuu osoo nuti cal'ifnee kamana gallu taate madaarraan itti dabala madaarraan itti idaan akkuma amma dhiiga isaa barbaaduuf falmaa jirru kana falmiin kenna itti fufee madaa haadha Hacaaluu Hundeessaatii fi maatii isaa guutuu haadha warraa isaa ilmaan isaa future generation isaan kana hunda madaa isaanii fayyisuudhaaf qabsoon kenna itti fufuu qaba. Itti fufee isaan kana bira dhaabbachuu qabna. I'm so sorry akka faranjiin jettu sama. Innagamu. Jirtu. Ijoolleen Booranaa jirtu. Ijoolleen Wallaggaa jirtu. Ijoolleen Arsii jirtu. Ijoolleen Tuulamaa jirtu. Ijoolleen Maccaa jirtu. Eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Jirtu. Innagaamu duuba sana jirtu. Ijoolleen Oromoo jirtu. Ijoolleen Tuulamaa jirtu. Ijoolleen Maccaa jirtu. Qabsaa'uun hin oolle akka Hacaaluu Hundeessaa qabsaa'anii qabsaa'ota kana dura dabran maqaa dhagahe malee ijaan hin agarre. Garuu Hacaaluu Hundeessaa nama ani ijaan
bira ganaa lafaa dhufu jira waa hedduu ummata isaati godhe ummata isaati godhuufis karoora qaba jechuu haati kamuu madaa haati hacaaluu hundeessaa itti jirtu madaa haati hacaaluu hundeessaa qabdu oromoon kamuu hin qaba jechuu hin danda'u maaliifi haadha dhalte ilmi isii du'an taane du'e garuu hin boontille itti isii boonsalle ilmi isii saba isii biratti akkanatti jaalatamee addunyaan kun guutuun ilma isiitiif dhaabachuu dhiiga ilma isii barbaaduun kuni isii gammachiisa madaa isii san isii fayyisaa jechuu osoo nuti cal'ifnee kamana gallu taate madaarraan itti dabala madaarraan itti idaan akkuma amma dhiiga isaa barbaaduuf falmaa jirru kana falmiin kenna itti fufee madaa haadha Hacaaluu Hundeessaatii fi maatii isaa guutuu haadha warraa isaa ilmaan isaa future generation isaan kana hunda madaa isaanii fayyisuudhaaf qabsoon kenna itti fufuu qaba itti fufee isaan kana bira dhaabbachuu qabna I'm so sorry akka faranjiin jettu si galee osoo achi jiraadhee ani bakka isaa du'ee na gammachiisa garuu rabbi ittiin godhin haati isaa sun osoo gaafa san achi isa bira jiraatte isa fuuldura dhaabattee rasaasa sanii rukutamuu filatti malee ilmi isii akka isii dura hin filattu oromoon kamiyyuu jechuu akka argu jira addunyaa kanarratti har'a oromoon kun guutuun osoo gaafa san achi jiraate ni dhuma jechuu anatu dura du'a Hacaaluu Hundeessaa hin ajjeeftan irratti kanaafuu ilmi namaa qabsaa'uun hin oolle akka Hacaaluu Hundeessaa qabsaa'ani qabsaa'ota kana dura dabran maqaa dhagahe malee ijaan hin agarre garuu Hacaaluu Hundeessaa nama ani ijaan argee ragaa itti bahu tokko jechuudha nama seenaan natti himanii miti nama ani beeku nama ijaan argee asillee Kaanaadaallee dhufee nama waliinillee haasa'ee arge tokko jechuudha kanaafuu wanni ati seenaadhaan beeytuu fi wanni ati fiizikaalii beeytu garaagarummaa qaba waan seenaa dhageetti dhugaa tahee soba tahee sansumatu beeka sumatu fudhata garuu waan beeytu takka waan ijaan agarte takka so dinqisiifattootaa fi maatii Hacaaluu Hundeessaa akkasuma nullee walumaan dhabne Hacaaluu Hundeessaa isin qofarraa hin duune numararraa du'e numararraa lubbuu isaa dhabe numaratti dhaga'ame inni garuu nutu du'e ja'a malee hin duune lubbuun ni jira seenaan isaa barabaraan barraahaa fi Hacaaluu kumaantamatu dhalataa isa caalus rabbi bakka nu buusuu ni mala isa dhabuudhaa fi maatii isaatiif haadha warraa isaatiif ijoollee isaatiif hordoftoota Hacaaluu Hundeessaa jajjabinaa fi gara jabinaan isin yaawwaa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma isheen geessu laalaa akka lamuu nu nyaarretu biyyeetti ishii dabalaa yajoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'aa keenya ishee burree ishee burree ishee ribdiif kennine gaadi'anii elmatu elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyikka yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee harargee mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse
inna gama harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee addaggeen safuun beektu ya qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee nu beekuuf bar shororkaa'u nu beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa jabaatu irree humna qabaniin ijibbaata falmatu nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa lola adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii nan sobee ijoollee oromoo nan sobee gameessa koo yaa abbaa daamaa oromoo koo yaa abbaa daamaa yaa abbaa daalee yaa abbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi soorii farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaachana fannoo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse alaa eegaa kinabjootiin abjuun taane kaafadhu farda kee loli 4 kiiloofsitu aane kaafadhu farda kee loli 4 kiiloofsitu aane kaafadhu bulloo kee loli 4 kiiloofsitu aane kaafadhu eeboo kee loli 4 kiiloofsitu aane kaafadhu mancaa kee loli 4 kiiloofsitu aane 4 kiiloofsitu aane 4 kiiloofsitu aane maasaan gamaa lafan baatu masangama lafan baatu talbaa facaafa tataati nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataati eemmulee aboora boorri lolan malee maal gooti goorri qabi masangama lafan baatu talbaa facaafa tataati nuti duunee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataati eemmulee agarbaciisa daangaa ofii maaltu gadhiisa oligaa kana gadiixaa fi calleessan manamaa qeerroo jabeessan oduu sobaa maaliif odeessan saba qulqulluumaa xureessan eemmulee agarbaciisa oromiyaa maaltu gadhiisan qabi kana gadiixaa fi calleessan manamaa qeerroo jabeessan oduu dharaa maaliif odeessan saba qulqulluumaa xureessan eemmulee agarbaciisa oromiyaa maaltu gadhiisa sangaa oofaa jennaan oofne baane shaggariitti kun shaniin bitata
kushan tamam bitagarini ya alama kawe ka antola labanini ya marre yo du'e jabanga fabi ambo ke stalola ada shagar gaye matani abani yo du'e ilmatiram badu matani burre aga diddu woso masi ilmatini tendidu hararge rallola ada shagar gaye matani abani yo du'e ilmatiram badu matani burre aga diddu woso masi ilmatini tendidu hararge rallola ada shagar gaye matani abani yo du'e ilmatiram badu matani burre aga diddu woso masi ilmatini tendidu